الشمار كفوني أكملتنا خبجمتوتا في جالة تمتوتا ماتي وان هيلي في ميدا خنين بيا لا بيا كيس جرتن هندم تكسن قويا هرّا أدو بيا لا بيا كيساك أبا الناس نفديهان أن أدو لني حيدر أبدي بلسماتي درو درسودان أنقفوت أدوم mana maree naannoo kibbaa keessatti bakka bu'oonni uummataa zoonii walaayittaa hojii gadi lakkisuu beeksise. Su'uud Arabiyaa mana hidhaa magaalaa Jiizaan keessatti argamu ilmaan Oromoo lakkoofsaan hedduu ta'an dararamaa jiraachuun himame. Odeeffannoon namoota bira jiran irraa akka nu qaqqabetti ilmaan Oromoo kun daangaa Su'uudii fi Yaman irraa erga qabamanii mana hidhaa Jiizaan jirutti dararamuun miidhaan qaama cimaa irra gahu. Faransaay koronaa vaayirasii irraa injifannoo jalqabaa galmeessisiise jette. Wiixatarraa jalqabee Faransaay keessatti kaaffee fi manneen nyaataa ni banamu. Akkasumas imalli gara biyyoota Awurooppaa birootti taasifamaa hayyamaniiru. qorannoo sa'a 24 darbeen Itoophiyaatti namoonni dabalataa 176 vaayirasii koronaan qabu. Gaan kabajamtoota fi jaallatamtoota dhageeffattoota maatiiwwan Hiliif Miidiyaa kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa keessanuuf jiraadhaa isiniin jechaatiin egaan kabajamtoota fi jaallatamtoota keenya sagantaalee guyyaa har'aa wal duraa duubaan qabannee isiniif dhiyeessa. Egaan oduulee kanneen obboleettitti bilisummaa Hayyuu Hussein akkasuma Numeer Hussein wajjin ta'uudhaan sagantaalee keenya guyyaa har'aa qindeeffanneetiin isinitti gadi jabaa jenneetiin jirra. Egaan obboleewwan keenya qaqqalii fi gaggaarii kanneen biyya keessa jirtu oduulee keenya guyyaa har'aa wajjin akka turtan gamanumaan dhaamsa isinii dabarsaatiin oduulee jajjabduu harka qabanneetiin dhihaanneetiin jira. Egaan miidiyaa keenya kanneen toora yuutuubiitiin hordofaatiin jirtan sabiskiraayib gochuu sheer laayik gochuu akka hin daganne namoonni peejii keenya Hiliif Maltiimiidiyaaraan hordofaatiin jirtan peejii keenya laayik filoo gochuu akka دقن إنا لله وإنا إليه راجعون أدو قد أم ركبي جهر أمن أرمنا مجباتك أفبرا أبي وبليس كينيا بريسا ولا لوج إما حمزة أمان كان جدمو جأسد قوتو إرقد كبسة شامنا يلا ديب إم بود قويا هرّا دعان الدنيا كان الراب وقتتين جرام أمتا كينيا أرمو أكسما ماتي فروتن هندا ججبنا حونا إساف أمو ربين أك جنة كن حونا Hiliif Miidiyaa Finfinnee waxabajjii 15,220 qorannoo sa'a 24 darbeen Itoophiyaatti namoonni dabalataa 176 vaayirasii koronaan qabaman. Sa'a 24 darbe keessatti qorannoon sumudaa namoota 5,636 kan hojjetame yommuu ta'u namoonni 176 irratti vaayirasichi argamuu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee gabaasaniiru. Umriin isaanii waggaa 5 hanga 90 ta'us ibsameera. 116 dhiirota yommuu ta'an 60 dubartoota ta'us beekameera. 175 Itoophiyaanota yommuu ta'an tokko lammii biyya alaati jedhan Dr. Liyaan. 98 Finfinnee 33 naannoo Amaaraa 31 naannoo Tigraay 7 naannoo Somaalee 3 naannoo Oromiyaa 2 Dirree Dhawaa lama naannoo Affaar ta'us beekameera. Waliigalaan qorannoo hanga ammaatti taasifameen 186,985 keessaa namoonni 3,521 irratti vaayirasichi argamuu mirkanaa'e. Namoonni 60 vaayirasichi Itoophiyaa galuu erga barame lubbuun isaanii darbeera. Maddi oduu keenya Faanaa Biroodkaastiin irraa Bilisummaa Hussein. mana maree naannoo kibbaa keessatti bakka bu'oonni uummataa zoonii walaayittaa hojii gadi lakkisuu beeksise. Manni maree naannoo kibbaa keessatti bakka bu'oonni zoonii walaayittaa 38 xalayaa dhaabbilee mootummaa naannichaatiif galchaniin akka ibsanitti murtiin miseensummaa mana marichaa keessaa bahuu irraa kan gahan gaafii mirga uummanni walaayittaa ofiin of bulchuudhaaf sadarkaa naannootti akka ijaaramu gaafateef manni marii naannoo kibbaa deebii sirrii tahe kennuu diduu isaa tahuu beeksisanii. Haaluma kanaan miseensonni zoonichaa bakka bu'anii turan haaluma kanaan miseensonni naannichaa bakka bu'anii turan 38 hundinuu xalayaa waloo hojii gad lakkisuu pirezidaantii naannichaa fi manni marii dabalatee qaamoleen dhimmi ilaallatuuf galfatanii jiru. Walgahii manni marii naannoo kibbaa dhiyeenya gaggeessu irrattis akka hin hirmaanne tahuu beeksisanii.
Su'uudi Arabiyaa mana hidhaa magaalaa Jiizaan keessatti argamu ilmaan Oromoo lakkoofsaan hedduu tahan dararamaa jiraachuun himame. Odeeffannoon namoota bira jiran irraa akka nu qaqqabetti ilmaan Oromoo kun daangaa Su'uudii fi Yaman irraa erga qabamanii mana hidhaa Jiizaan jirutti dararamuun miidhaan qaama cimaa irra gahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Akkam naguma fayyuma. Amma namoonni kun mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti kan rakkachaa jiru obboleessa Haydar. Mana hidhaa Jiizaan jedhamaa daangaa Yamanii fi daangaa Suudiitti namni kun Oromoodha. Yoo dhiini nama kanaa yoo isin qooqe meediyaa irratti ol baasi obboleessa kiyya. Laali nama kana qooqama nama kanaa yoo mootummaan kan jiraatu ta'e namni biyya namaa jiru silaa illee akka sareetti cunqurfamaa rakkataatuma keessa dabra. Silaa'uu nuti wal malee mootummaallee waan qabnu kanaafuu waluma qabnaa ambaasii Itoophiyaa ambaasii jira jedhanii ambaasii illee hin jiru. Kanaafuu namni kun muqayyafa dhabee bishaan dhabee akkasitti namni kun du'aa jira. Lubbuu namaati lubbuun tun lama. Rakkoolee hedduu himte mee amma ijoolleen kun eessa fayyadamanii haalli isaanii irra jira mee daawwattoota keenyaaf akka isaan sirriitti dhageeffataniif jecha mee haalli isaa nama. Mootummaa Suudiitii nama qabuun oolu. Otoo erga nama qabee biyyatti kan nama buuse wallaahi raahaadha. Gaariidha. Qabee gassin boosoo mana hidhaadhaa dilaa jira Suudii Arabiyaa tana keessa. Jiizaan, Al-Kharaji, Al-Qasiim, Shumeeysi, Jidda kana jira. Wallahi summa wallahi ijoolleen saahiboottan koo nama dilaatu du'aa wal bira jirraa khalaas jaanii waanuma akkasii haasawaa jiran ijoolleen keenya jechuudha. Mootummaa yoo dhabnees lammii qabna. Lammii nu iyyatu jechuudha. Lammii uummata keenya kanaaf birmatu. Wallahi nuti jireenyuma duniyaadhaa kana jibbinee jira. Maaliif yoo jette yoo jiraannee jireenya gaarii jiraachuu baanne duunee biyyee jala yoo illee irra nu wayyaadha. Lammiin biraa khalaas nagaan jiraachaa jirti. Lammii dilaa jira Suudii Arabiyaa tana keessa. Lammii Itoophiyaa bichaadha lammii miidhamaa jirtu. Dhugaadha. Iqaamaallee yoo dhaban mootummaan Suudiidhaa si qabuun dhiisu. Koronaadhaa gasin darbu mootummaan Itoophiyaadhaa irraa sin taqabbalu. Waan akkasiiti ijoolleewwan keenya kan hidhamanii ji'a sadaffaa keessa jiru jira. Hammammaa mana hidhaatti kan muqayyafan arganne qoonqoon gaan dhayne hammaama shintibeeta gaan argan kan bulluqarra bulaa jiran. Waraana qaqallaa tokko sitti ol naqayyuu ati harakaata goote yoo ati dubbii goote. Akkasumas bishaan dhugaatii dhabuu fi mana qilleensa qabbanaa hin qabne keessa dararaa cimaa ho'aa wal qabatee iddoo mana fincaanii dhabuu rakkoo kana hin jedhamne irra gahaa jiraachuulleen himame. Lammii teenya tana mee ilaali ija isaanii kana keessa waan akkana isaan godhe. Qilleensi seenuu fi dhabeeti muqayyafa dhabanii kanaatu kana isaan shushube ijoollee tana jechuudha. Mana hidhaadhaa Jiizaan keessatti. Ijoolleen dilaa jira ijoolleen keenya saahiboottan kiyya kan amma deengatti aanana biraa kan qabamanii jira jechuudha. Anilleen silaa asuma keessaan jira ture. Kanaafuu rabbilleen as keessa illee na baasee anillee waanumaan as keessa jiru natti fakkaata. Maaliif yoo jette namni miila tokkoon as dhaabbatu miila tokkoon illee achi jira. Kanaafuu har'a oolee bor maal keessaan jira rabbi harka jirra. Lammiin keenya akka nuu birmatu barbaanna nuti. Yoo galataates karaan nuu banamee galu biyya namaarra. Biyya keenya keessatti gallee dhumna. Biyya keenya keessatti gallee dhumne falmannee duuna afaan rasaasa galle jechuudha achi galle. Egaan obboleessa kee galatoomii ulfaadhu odeeffannoo qabatamaa fi guutuu naa kennuu keetiif hedduu galatoomii. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan Hiliif Miidiyaa kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan waan Oromoon irra jirtu argitan dhageessan waan ta'eef bakkuma jirtanitti akka sagalee taataniif gama biraatiin ammoo qaama mootummaas ta'e qaamoleen biraa qaama dhimmi kun ilaalatu hundumtu keessaniyyuu akka ijoollee kana yeroo ammaa kana yeroo rakkoo kana keessatti akka bira dhaabbattan. Ijoolleen kun ilmaan Oromooti. Rakkannee iyyannee ilmaan Oromoo nuu birmadhaa jechuutti jiru. Garuu haa ta'u ambaasiin biyya saniillee hanga ammaa wanni birmateef hin jiru. Lammiin kun lammii keessanii. Ijoolleen magaalaa Jiizaan keessa dararaan cimaan keessa jira. Ambaasiin Itoophiyaa biyya san jirtan birmadhaa fi rakkoo keessaa baasan dhaamsa kennan. Faransaay koronaa vaayirasii irraa injifannoo jalqabaa galmeessisiise jette. Wiixatarraa jalqabee Faransaay keessatti kaaffee fi manneen nyaataa ni banamu. Akkasumas imalli gara biyyoota Awurooppaa birootti taasifamaa hayyamaniiru. Pireezidaantiin Imaanu'eel Makroon injifannoo jalqabaa galmeessiseera. Ta'us garuu vaayirasichi deebi'ee dhufuu danda'a jechuun akeekkachiisaniiru.
waxabajjii 22 irraa jalqabee manneen barnoota sadarkaa lammaffaa alatti isaan biroon ni banamu. Vaayirasichi namoota 194 vaayirasichaan qabaman 29,400 ol yoo du'an dhiyeenya kana lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii haalaan gadi bu'ee jira. Biyyoonni biroo akka Beeljiyeem, Kirooshiyaa, Switzerlaandii fi Jaarman wiixatarraa jalqabanii daangaa isaanii guutumatti bananii jiru. Magaalaa guddoo Chaayinaa Beejingii keessatti lafa gabaa baay'ee beekamaa tokkotti namoonni koronaa vaayirasii irratti argamu weerarri COVID-19 marroo lammaffaaf deebi'uun mala sodaa jedhu uumee jira. Taateewwan kunis erga magaalattii keessatti namni dhumuu vaayirasichaa irratti argame guyyoota 50 booda kan tahedha. Weerarri kunis lafa gabaa gurguddaa Julmaa Zoofaantii jedhamutti argamudha. Haaluma kanaanis namoota 517 lafa gabaa kanarratti qorataman keessaa namoota 45 irratti COVID-19 argamuun qondaalli bulchiinsa aanichaa beeksiseera. Haa ta'uu malee namoota kanneen keessaa tokkoyyuu miira dhukkubbii irratti hin mul'anne. Kanarraa ka'uunis bakkeewwan lafa gabaa kanatti dhiyoo argamu 11 keessaa uggurri kan labsame yoo ta'u hojjettoonni gabaa kanaa 10,000 ta'an qoratamuuf jedhamee jira. Aangaa'onni nama lafa gabaasa waliin dhiyeenya tuttuqaa qaban kamiyyuu akkasumas namoota aanaalee naannichaa keessa jiraatan hunda qorachuuf akka jiran himaniiru. Mallattoon COVID-19 warri hin qabne dabarsuu isaanii hangas mara hin beekamu. WHO miidhaa saala COVID-19 walqabatee lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan irratti gahaa jiru kunis erga guyyoota 50 darbanii asitti taatee vaayirasicha haaraa jedhameera. Waa'ee taatee vaayirasichaa haaraa maal beekna? Lafti gabaa Zoofaantii kan kibba lixa aanaa Veengaatitti argamu kan cufame guyyaa sanbata ganamaa keessa ture. Kunis erga namoonni dhiyeenya kana gabaa sana erga dhaqaniin booda COVID-19 qabamuun isaanii mirkanaa'een booda ture. Isaan boodas qorannoo lafa gabaa kanatti taasifameen namoonni 45 vaayirasichaan qabamuu isaanii mirkanaa'e. Namoota 10,000 lafa gabaa sana keessa hojjetan qoratamu jiru. Nageenya hawaasaa bal'atti jechaa fi fayyinnaaf dursa kennuuf lafa gabaa Zoofaantii naannoo ishii irratti tarkaanfiin ugguraa keenye jirra jechuun ture. Qondaalli aanichaa Chuujeen isaan kennaniiru. Aanichis amma haala yeroo muddama tibba waraanaa keessatti argamanii jiru. Miseensonni poolisii 70 lakkaa'amanis uggura kaa'ame hojiirra oolchuuf eegalaniiru. Sararriiwwan geejjibaa fi manneen barnootaa cufamaniiru. Beejingiin keessatti sochiileen ispoortii taasifamuu fi mirgaan kan mulqame yoo ta'u dhaabbileen uummataa hedduunis deebifamanii cufamaniiru. Weerarri koronaa vaayirasii dambalii lammaffaa magaalaa guddittii kana keessatti deebi'ee ka'uu danda'a sodaa jedhu uumamee jira. Maddi oduu kana BBC Afaan Oromoorraa. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan Hiliif miidiyaa kan taatan hundumti keessanuu oduu guyyaa har'aa obboleessa keessan Haydar Abdi Bilisummaa akkasuma obboleettii teenya Bilisummaa Hayyuu Huseen obboleessa keenya Numeer Huseen wajjin ta'uudhaan hanga xumuraasi wajjin ture. Egaan qophiin keenya guyyaa har'aa yookaan oduu fi odeeffannoon biyya keessa biyya alaatiin sassaabannee dhufne tanaan raawwatteetiin jirti. Namoonni YouTube channel keenya akkasuma page keenyaaf haarawaa taatan page keenya like filee gochuun dagatina. Akkasuma YouTube keenya subscribe share like gochuu comment akkasuma yaada keessan nuuf kaa'uun hin dagatina sin jecha. Sagantaan teenya guyyaa har'aa tana fakkaata. Hanga sagantaa biraatiin oduuf odeeffannoo biyya keessaa biyya alaatiin walitti chanutti nagaa isiniif hawwina.